Gaafa namoo qabsiifatu kana hedduu sooshaal miidiyaan kun yeroo san ajandaa ta'ee jennaan mee taragaaggaa jedhee namaa miti suuta. Dagachiisanii waan tokko kaasanii osoo waan fedhe ta'e yoo haqaan itti dhayxee haqaan dhiifama gaafattee akkana jette nama siqisu nama ibaadaa rabbii qabu. Garuu abbaa sanis hin miidhe. Maaliif tuffatee abbaanis nama itti ergee ijoolleen isaayyuu eega dhageette dhayxee harkaan hin qabne nama itti ergitee tuffatee abbaallee tuffatee innaan illiqii seenee abbaan illee finfinnee galee finfinnee nama itti godhatanii akkasitti chippaaziidhaan bakka inni jiru yeroo meeqa malaallasanii akkasitti qabgatanii qabatan. Ani abbaa haqaa sanii falmadhe malee murtii guutoo qabsiisuu keessatti gaheen an qabu waraqaa abbaan na fide san kinoo ragaadha. Kinoo ko ammootiin akkana jedhee mul'isu malee jala bu'ee bakka mara deemeetiin hin jedhe abbaa duniyaan irraa batte jala batee duniyaa isaa san qabsiifatee adaamarraa roobeetti galfatee ani roobeetti galfatu adaamarraa roobee dhufee jechuu eega hubadhe anillee eega arra gaaggaxadhe eega sun dhufee sobataati ka adda baafadhe warroonni jala fiidanii hoy hoy jettan murtii guutoon qabame baalee roobee dhaqaboo mana hidhaatitti gaafadhaa dhaqaa jedhe akkana jedhe alhamdulillahii jedhe gammachuun an gammade inni hidhamuu sanitti osoo hin tahin mataa nutti jabaatee inniin asirraa gandaan wal qoodee inniin asirraa kutaa wal nyaachisee sababaa inni ammootiin waa kutatti erkisee namni wal miidhee jedhe alhamdulillahii hii jedhe malee obboleessi keenya isa jibbeetii miti maal ilaalcha isaa jibbee dalagaa isaa jibbeeti malee ilaalcha isaa dalagaa fokkata sanirraa hojii obboleessa kee sababaa sanii waa hedduu ta'aa ture inni ganda galchee an ganda takkan ture alhamdulillahi dhaqaa gaafadhaa warri acabcabiin jalaallee baalee roobeetti hidhamee jiraa jee beeksise. Achuma booda eegan beeksisi viidiyoon hin deeme warri qaama seeraa sanatti dawwalee wanni kun seeraan ammootiin qabamee nutu qabee abbaanis seeraan ammootiin nutti iyyatee seeraan qabatamee ati waan kana himuu hin qabdu viidiyoo san kaasinaan jennaan viidiyoo san ni kaase. Garuu warri muratee olii gadi oofate. Akka kana jechuu barbaade waa'ee murtii guutoo keessatti murtii guutoo si yoo ka gaafattu taate hedduu namatu haasaa malee sheekaan roobee waan takka keessaan qabu harka takka keessaan qabu jee afaan isaatiin dubbate viidiyoon isaa kinoo buufadhee gadi jira. Homaa sheekaan roobee wanna godhe hin jiru harka keessaan qabu dhimma kana keessa harkaan qabu jee dubbate asirratti viidiyoo isaa buufadhee qaba. Erga asirraa bahee booda asirra gadhiisa viidiyoo isaa na eega. Erga asirraa bahee tiktokii irra gadhiisa. Ilaalta yoo an kijibaanaan jettan buufadhee jira gadhiisa. Akkan. Thank you. Galatoom murtii guutoo fi sheekaan roobee kana fakkaataa san qofaa miti ustaaz Muhammad Bayaan ustaaz Hamzaa Sheekh Jaabir Hamzaa Ibrahim Hamzaa Haji isaanoo sheekha maaltu walitti isin fide I think video kan kee tokkollee arkeetiin ture osoo lubbuun jirru jara kana awwaalaa ka jetteer Hamzaa Haji keeppii wajjiin awwaalaa isaaniinoo maaltu walitti isin fide Muhammad Bayaan Hamzaa Sheekh Jaabirii fi Hamzaa Ibrahim fi Hamzaa Haji maqaa Hamzaati sadeen Galatuuni jara sadeenitti afranitti taruun tura Muhammad Bayaan irraa dubbanne. Muhammad Bayaanis akka nama tokkootitti nama waaqa raasisu. Sheekaa fi durriyyeen takkaa miti. Wanni sheekarraa argamte har'a doolaaraan sharafamti diinaaraan sharafamti akkuma ani 180 qabadhe jedhe kana akkam jedhee namni olii dubbise wanni sheekaa olii gadi bubbifamti. Jalqabarraa namni itti dhaabate Muhammad Bayaanaan maaliif karaa diinii keessatti malee isa jibbeetii miti duniyaan irraa fudhateetii miti diinii keessatti hin qabsaa'e ammallee
nama diinii yoo inni akkasiin dogongore fuulduran dhaabadha innis yoo an dogongore fuuldura kiyyaa dhaabata takka jedhee yeroo inni booniyyeef booyu sanirraa maali kun ka booniyyeef booyu maali namni akkanaa nama sheekaa ta'ee yookaan osoo wal fuudhanii wal bira jiranii namni wal dhaba nikaa hidhataniitu namni wal dhaba yookaan gosatu addaan baasa yookaan dhafabbatu ammoo tiniin dida yookaan durbiyyee wayiitu jedduun qaca'u godhee jara addaan baasa maali kun ka dhibbaan dhibbatti jaalate yoo jaalate parsantii 50 hir'ise parsantii 50 jaalatu gaafa isii parsantii 100 godhee isii malee hin jirtu jedhee tiniin jedhe maarree waraqaa matarra maratee deema kaalsii luka takkaatiin ispaaltiirra deema maali kun haguuxanni booniyye kiiftanni booniyye arbaan booniyye taa'u booniyye deemu booniyye nyaatu booniyye dhugu booniyye azaanu booniyye salaatu booniyye salaama baafatu booniyye maali jedhee itti qara'e namni sheekaa akkana godhatu namni ammoo nikaa ammoo tiniin wayita eega hidhate yoo manatti hin galchin dura maal jedha beektaa yaa rabbi yoo keerii naa qabaatte mana kiyyatti qabi yoo keerii naa qabaatiin isma nikaa irraa qabu tana tabagatiyye akkana malee ammas maali namni sheekaa nikaa eega hidhate booda asirratti fiduun intalli intala isaati sooshaal miidiyaa irra fiduun maali intala nama maraati numa mara fuudhee barisi waliin fuudhe maali jennaan nikaa irraa qaba dhiirsaa asirraa galfatuu qaba karaa keessaatii waa'ee jaalalaa itti haasa'atuu qaba waan barbaade itti haasa'atuu qaba asirra jaalala ibsaa asirratti waa'ee boonii akkana nagooti akkana booniin akkana ta'e jedhan har'a isiin argatte likkii kee argatte gaafa ammoo manatti galfatte haada sitti hidhatti taa ol kai cidhan baan dhaqin taaziyaa baan dhaqin birrii ammoo tiniin taaziyaa anas sikken birrii cidhaallee anas sikken waa naa godhi naa bilchees luka naa dhiqi masoo birraa fudhadhu garuma isiin si ajajje deemtaa isin si fuudhe malee ati hin fuune akhlaaqa nama diiniitii nama sheekaatii miti ammas ammoo namni sheekaa maraatee hagan umra ga'ee lubbuu ufidhee haada kokkeetti ufidhee qabattoo ufitti ufinidhu rabbi quraana keessatti hadiisni nabii sibira hin jiru maali yoo musiibaa sitti galte ammoo tini akkatti obso qabani mu'minni ammoo ajaban li amri almu'minin amrahu kullahu lahu وليس ذلك لهذه إلا للمؤمنين أصابت السراء وشكر فكان خيرا له وإن أصابت الضراء صبر فكان خيرا له مؤمن أجائب مقام أمر مؤمن أجائبا nama tokkoon taane mu'mina malee yoo keeriin takka isa tuute mu'minni galata galchaa kunillee keeri yoo ammoo musiibaan takka itti galte hin obsaa kunillee keeri jechuun ati si bira jira maaf ammoo haada ofitti fannisee maaf akkana ta'a jechuun akka wayita sanii irraan dhaaban dubbiin an jedhe sun ammoo rabbii kiyyu jechuun akkuma amma kaa roobe adaamana fakkaatuun amma kaa adaama fakkaattee akkuma san rabbiin addaan baase waan amma an jedhette sheen viidiyoo wayii namni dalagee sheeni kun irraa gaa jedhe tokko wallahi yookaan kennama wayii kenname yookaan sheeni roobee irraa gaa jedhe osoo jedhuun dubbiin tun marti dhuftee booniyyeen keessaan fincila kaaftee nama biraatti ala kunillee maali akkatti bulchan booniyyee kuni azaansisa karaa keessaatiin booniyyee hiimoodhaan kuni ni qaamsisa kuni salaachisa kun salaama baafachiisa maamma namoonni gara biraa jira akka kanatti amriin deemtee inda'uun silaa maamma bayaan asirra na dhungatuu qaba maaliif jennaan akkuma kiyyu jechuun amma kaasun ani osoo hin beekin anaa keerii taate ani isaa dubbatuun silaa sababaa isaa ta'e intalli musiibaa mana isaa akka hin seenne silaa osoo seentee fitnaa hedduu kaa wayiif rabbi irraa qabe intala isaa isiin har'aa osoo mana isaan galiin akkana isa gootee ibiddarra isa keette eelee ibiddaa irra ka ibiddi jala hin jirre isa gubde gaafa mana galte maal gooti ardaa qabaa namni kun jedhee atuu viidiyoo wayii irra waraabe yaa harargee qabadhaa nama keessa maali ardaa ilmi namarraa bayaa mukarraan bayu ardaan qabu yoo itti ammoo tiniin fuudhanii manatti hin galan intala akkanatti ammoo tiniin qaamni saalaa isii marti ammoo ala jiru sila ardaan maal jedhee manatti seensifata sila haadhaaf abbaan maal jettee manatti seensifata sila intalli tun ammoo kanaan beekamte namni kararraa wayita deemu manaan baasaa dawwalee booniyyee koottu jedhaan intala tana namni sheekaa irraan malu namni sheekaa ammoo tiniin laal waan akkanaa fuudhuun baxraan akkanaa fuudhuun hin ta'u maali ammoo harargee nama keessanii qabattanii jedhe achirra bumbun jettee atu akka narratti viidiyoo dalayti. Galee sababaa ta'ee fi waa malee hin dubbadhu waa malee namarratti hin dubbadhu yeroo jalqaba lafaa ka'ee illee namatti hin dubbadhu yoo namni waa na godhe gama kiyyaan nama irra daba. Diinii keessatti abba fedhe hin dhagayu. Diinii keessatti hin bobaya. Ni finiina. Akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam laa yantaqimu li nafsii nama isa waa godhan haaloon bayu.
قالوا إذا انتهك حرمة الله كبجار ربي يودي قمي إلا لن وانتفكت أوداجه رسول أمه هارني من برر بياني سجلي القاسني أكنما دينينا لولا ورانا دينينو دبتني ما بالكم مالي هالي تطاق أكنا قدرت يعني سببا سني فرد الربوني بيجار بيراقب حتى ندبي بوني سو انت دريه اسلام ما سنتي في ملء والله دريه نسي باب تنجرو جي ردل ما انت اللي كنا كراكي ساتي كنا ما غافتي مالي جد نتي نمني ديني سيني ديني رامو اسلامي نما باسا جدني في ملء انت لتنا اول ميتو اسين دفت فالكان اسين انت اللي دريه انت اللي ما انت اللي كنا جي لول اسيني اسينو فيديو نردل وعملنا ما نجرو تمام بيان اجرت kanuma diini irratti qabe waa heeyamoo diiniitti waliin nu fide achirraa qabe gadi dhiisuu dide ammas waan tokko yoo argu haala tokko irraan jibbee maali ati namni jimaallee yoo ammoo wanni jedhe rakkoo karaa xiqqoo akkana qabatee afaan keessa akkanatti wanni godhaa kitaaba qaraa'isuun hadiisni tartiiba qaba jechi rabbii tartiiba qaba namni nama waa irraa fudhatu laallata keeni taa'umsa laallata deemsa laallata namni diiniin irraa si fudhatamu nama akkami jechuu atuu ni beeyta namni diiniin isaa si liqimsamu namni ati isaa kabajaa gootu nama diiniiti jette suuraa isaa ijoolleen xixiqqoon marte olii gadi deemtee olii gadi mataa olii gadi gootu akka abbaan of godhe bakka abbaan of kaaye asirraa ammoo tini yoo waa jedhullee lol holbot jedha akka kanaa miti akaakni diinii akkanaa miti asirrallee jimaa ammoo tini gaafa qamaatu dhiisi waan barsiisinii taa'e gaafa ammoo tini waa afaanii hin qabin waa barsiisi osoo afaanii waa qabdu asirraa afaan yaasaa wanni hin jedhin asirraa waa nama barsiisin kunis ammoo adaba nama sheekaatii miti musxalaa hadiisaa keessatti nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan fuudhan seera warra musxalaa hadii nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan qaraan sheeka sanirra kanaafuu akkatti teettee akkatti waa amootiin dubbatu laalladhi jedhe lolaan maali namni adaba hin qabne jedhe kanatu waliin nu fide achumarraa narraa amootiin hin dhaabatu deemu makiinya qaadu ana homa lama akkaawuntii kiyyarratti akka naa galchuu takkaa yoo waan an barreesse san badiirraa na deebisee anatti gongore jedhee alhamdulillah jedhee nama san sammuu isaa dhungadha namni narraa dubbatu homa lama takka akkaawuntii kiyyarra galche osoo an hin beekin takka anatu dogongore ilma namaa ta'e illee dogongore namaa illee dogongore karan na deebise alhamdulillah rabbil alamin haganuma jedhee kunniin dhiisaan bira dabra nama na faarsuurra nama na qeequ jaaladhaan waa lamarraa qullaan ta'u ilma namaati hin dogongora alimnis ni dogongora yookaan osoo an hin beekin waanaan jedhu osoo hubatiin waanaan jedhu viidiyoo cicciramtu argee waanaan jedhu namnummaan narra waraabeef narra waraabe akkaawunti irraa qaba haqiiqaa dubbiisanii nu bane takkaa yookaan anumatu yookaan mucucaatee waan san dogongora kiyya san dubbate alhamdulillah irraa deebi'a haganu kaa jara afraniitti sii deebi'a amabbaan kan Hamzaa sadeen Hamzaa Sheek Jaabir Hamzaa Ibrahim Hamzaa Kaan Hamzaa kaanitti si yaadee ka Sheek Jaabir yeroo hedduu ani mana isaanii seena haasawa isaa falmii ni godha namni hedduun ni dhiise Hamzaa Sheek Jaabir dhugaa dubbatuuf ulamaa'ii argeen ulamaa'is qabdi hin beeytanii ulamaa'ii jajjaba qabdi kan nuti hawwe ni dhiise karaa keessaatti namni hedduun gorseellee nama hedduu mashaayika waliin dubbadheellee anillee bara akkana goone jedhanii ani garuu maaliif istiseen badaa yoo sababaa ta'ee fi reefa firaa torba gaggara galchanii yoo waan tana naa fudhate jee hima seen osomaa namni dhoobu nama adaba hin qabne nama ammoo tini ati kana bi'in kaa'u seenii uf xiqqeessuu akeeka roobee naan jedha huma seenaa haa ta'uu eeganaa namni kun hisaabaa bahee jennaan biloog gatee yoo tana biloog gatee mana isaallee hin seenu jee bilookima isa gate erga biloo kan gate booda ammoo Sheek maalii jedhee amma ofiin hin jedhu waanaan jedhe Sheek maalii gurbattii maalii tana naan jedhe Hamzaa Ibraahimis irra dhufee waa'ee viidiyoo hedduun irratti waraaba ana osoo takka waa'ee Hamzaa Ibraahim faan dubbannee waraaba hin dubbadhu iyyuu namarra waraaba viidiyoo ammoo muree kitaaba barsiisu gadhiisu hadiisa nabii sirrii qat godhee ahlu sunna wal jamaa namaa himaan narratti qaba namni fiikonni jajjabni agarra wallaahi rabbi barakaas yaa godhu naan jedhe kuni ka aqliin dhufe kan baratin maal jedha kitaaba aqlii ufiitti oofa akkanatti miti akkana fassaramuu miti isheen roobee waan jedhu caqasnaamee jedhee akka nama narratti waa waraabu
imatiisa. Hamdaa Haajiis waytii ammaan asaalee 18 jedhe kana waa jedhe viidiyoo guyyatti gisee 7 waraaba. Waa jedhe anaa jaartii maanguddittii Harargeetti qarqaarsa godhiif jedhee namni waasaappii wayii Ziyaad namni jedhamu wayii Ziyaad Baaleeti wayii ennu waasaappii isaa biloogatee awwala rabbiif si jaaladha jedhe tiktookii keenii hordofa. Ol seensisa hedduu na jaalata waasaappii lakkoofsa kenneefi gara Keeniyaa kana jira. Maanguddittii wayiitu jira sheeka isin nama qarqaarsiftanii maanguddoo hedduu qarqaarsiftanii rakkataa hedduu qarqaarsiftanii waa makiinaa sii kafalaa Harargee dhaqii maanguddittii isin qarqaarsinaan jedhe. Ani daataa waggaa narraa dhumate daataan qabu akkam godhannaan anas sii guutaa naan jedhe. Daataa waggaa meeqaa naan jennaan 6,000 jedheen amma 10,000 seene. Qayyee naan jedhe. Dhaqee teelee keessa waasaappiin sagalee kaa'eef amma jiraachishiin dubbadhu dafiitii warra teelee 6,000 guuchisiisa niin deemaa jedhee. Sagaleen akkai jedhe Hamzaa Haajii fuudhee maal jedhe intaloo maanguddittii ammootiin hin qarqaaruuf 6,000 naa kennitan malee jedhee waan bar walitti fidanii jedhee haasa'e wal'iyaadu billaahi ana akkaawuntii irratti hin galuulee waltii kan wal'iyaadu billaahi waasaappiin isaa bilooggate bilookii keessaa baasee isinitti beekinu amma Hamzaa wanni jedhama maqaan isaa Ziyaad Baalee waan Keeniyaa jira jedhe walitti qabee maraa maal jedhe jarri tun awwaalamuu qabdi afran huje murtii guutuun illee jedhetti dabale maaliif waytanu jirru waytoonni hayyoonni jiran awwaalamuu qabanii gaafa nu deemne uummanni kurruun keessa baatu israafa ta'anii hin awwaalamanii gaafa nu jirru kabajamaa waytanuu qaban kana biyyee mootiin biyya keessa kakkaa'amanii awwaalamuu qabanii maaliif jennaan qalbii jaraatu du'e rabbi quraana keessatti kake qalbiin keessaa duutee jedhee rabbi quraana dubbata du'oodha. Isaan du'oodha namni ilmii rabbii irraa fagoo namni daangaa rabbii irraa fagoo du'aa jedhee rabbi waame ammallee eega rabbi du'aa jedhee waame anjiraa jedhee waamu haa awwaalamtuu biyyee keessatti haa awwaalamtuu Hamzaa kaan ammoo keeppima irra kaayaayu jechuun kuni balaagaa qaba jechi kiyya balaagaa of keessaa qaba. Zaahiratti fidaa uffata irraa baasaa awwaalaa jechuu osoo hin ta'in TikTokii isaallee bilooggata awwaalamtee hin jirtu jara tana rabbitu awwaale rabbi dubbate daangaa rabbii dabarsite quraana rabbii inkaarti hadiisa nabii inkaarti aqliidhaan deemti aqliin basarti maarree ummanni kun du'oo qalbii jaame du'oodha waytanu jiran ammootiin nullee murtii itti baafne kiinoo du'oodha awwaalaa ajin awwaalaa jechuun ammoo biyya akkanumatti irratti jirama kan awwaalaa ta'u ta'in awwaalaa jechuun bilookii magataa isaaniiyyuu Rabbi Quraana keessa du'oo jedhee awwaalamte awwaalaa akka waan hin jirreetti laalaa jedheen bakka qalbiitu ammoo awwaalame akkas jechuun haadha huu ammallee irra deebi'ee awwaalamte jarri rabbi jara haadha qabu jedhi malee atummaanuu jedhe rabbi jara haadha qabu malee du'oo namni Quraana rabbi aqlii fiitiin fassare hadiisa nabii aqlii fiitiin fassare du'aadha inni ammootiin osoo jiru du'e waan ta'eef rabbi Quraana keessatti dubbate hadiisa nabiitu hadiisa keessatti dubbate jiraa du'oodha waan ta'eef nama jiraa du'aa rabbi du'aa jedhee waame nu du'aa jedhee waamna ammallee jiraa miti ammallee jarri. Okay, namoonni anilleen kan hin arge waan ijoolleen tun Harargee tahanii fi sheekaan isaan afranuu irratti waraabee jiranii sanumaa san jidduutti gaa asliin illee walitti buutanii akka wanni kun gandaan waliin qabanne namoonni cinaanis arge already aslii wajjinis araara buustanna fakkaata. Waa'ee aslii already araara buustanii irra deebi'anii haasawuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu yoo haasawuu barbaadan sanillee ni dandeessanii. Kanaan wal qabatee amma obboleeyyan keenya kana waliin wanni araara walitti araaramuuf isin daangessu yookiin wanni isin wal gootan nama walirraa ajjeesta wanni biroo ni jira wanni isin daangessu araara walitti araaramuuf maaltu isin dhorke? Wanni dhadhoo guguddaan ni jira anjara tanatti araaramuuf. Yoo jarri karaa sirriitti deebitee hadiisa nabii barattee aqliin fassaruu dhiiftee jecha rabbii aqliin fassaruu dhiiftee duruuma kitaabillah heessumaa daara jedhanii kitaaba jala deemaa jedhan malee nutu kitaaba jala deema malee kitaabni nu jala hin deemu yoo jarri deebiteetiin hin jette obboloowwan kennaa gariin hadiisa inkaaree islaamummarraa yuu bahe islaama jettanii malee hadiisa namni tokko inkaaru kaafira yoo rabbi jara baraaree deebi harka kiyyan jirtu hidaayaan tawfiiqaa harka rabbii jirti hidaayaa kadhannaaf yoo deebite obboloowwan kiyya wanni araara na dhogguun jiru maadaama jarri ammoo quraana rabbii immoo aqliin fassartuun hadiisa rabbii aqliin fassartuun qaraa jarallee bilooggate mana jaraallee
araaraa miti. Osoo ammoo waan jiru duniyaa kana mara sii kenne naan jedhanii hin araaramu. Rabbiif keessatti jibbe alhubbu fillaahi wal bughdu fillaahi. Rabbiin keessan nama jaalatu, rabbiin keessan nama jibbu. Tawhiida jechuunu baraa'aaf walaa'aa of keessaa qaba. Nama ammoo bid'aa, nama shirkii, nama fiskii jibbuu, isallee jibbuu, fiskii isaallee jibbuu, bid'aa isaallee jibbuu, shirkii isaallee jibbuu. Saniif jibbine malee namummaa isaatiif hin jibbine. Kanaaf yoo jarri deebite matammaan afur wanni jedhu hin jiru araaramne yoo jarri hadiisa deebite aqliin fassaruu dhiifte nama aalimaa sheekaatii dhiifte yoo teettee baratte waan sirrii karaa sirrii irra yoo deemte wanni wal lolleeniif hin jiru karaa rabbii keessa wal lollee siin jennu aganu. Okay, jechuun ta hadiisa ta kaan jiru nabila. Sorry, ya bilbila. Tole, so tanamummaa okay akka isin amma jettanitti wanni walitti nu araarsu hin jiru, wanni walitti nu fidu hin jiru jettee as keessatti wanni beekuu qabdan obboleeyyan gaafii fi deebiidha godhu jirra. Wanni kun immoo waan miidiyaa gubbaa jiru already maaltu walitti isin fide yeroo jaan isheen immoo deebisaa isaadha. Karaa fedhen deebisuu ni danda'a. Karaa an akkana isaan akkana walitti dhufne akkana walirra buune obboleeyyan keenya kaafanillee gaafii goonee fi akkana Dhiigamatti kana keessa Hamza Haajii keessa hin jiru naa baasi. Nama quraana mormuumi hadiisa mormuumi. Keessaa naa baasi tana bicha Hamza Haajii. Nama Hamza Haajii namummaa walitti buutanii jechuudha. Hamza diinii osoo hin ta'in osoo hin hubatiin nama karaa hin taane irratti wanni godhee sagalee akka namaan haadha miidhamtuu irraa waa nyaachuu godhee naqasaa jedhee eebii kiyya balleesse. Saniif ammoo jara waliin awwaalamu jedhe malee diinii inni balleesse miti. Kana keessaa naa baase. Haqa rabbii irra deema waan ta'eef. So waliin bu'iinsi obboleeyyan keenyaa waliin Sheekh Arroobe kana fakkaataa jechuudha. Saniifuu as keessatti rabbiin guyyaa 3 ol waliin hin oodinaa kajee fi sun as keessaa ni baha jechuudha. Araarree isin jidduutti deebi'ee hin bu'u. Wonderful. Guyyaa 3 ol warruu kenna kan amma caqasa. Guyyaa 3 ol waliin hin oodinaa jechuun amrii duniyaa keessatti jecha duniyaa irratti yoo wal dhabdan jecha hawaa keessan fedhii keessan irratti yoo wal dhabdan jecha diinii keessatti nama tokko yoo jibbite sababaa saniif sababaa isaan ooduuti waggaa tokko isaan ooduuti yoo inni ka deebi'u taate waggaa ooduu ni dandeetta waggaa 5 ooduu ni dandeetta diinii keessatti sababaa ati ooddeen maaliif naan oodan maaliif aadmaana godhan jedhee yoo inni ka of sirreessee deebi'u taate waggaa 5 ittiin ooduu ni dandeetta amrii diin keessatti yoo inni ka deebi'uu didu taate sanumaanuu dhiiftee salaam aleikum ma jettaa. Deebi'uu dide ka ooddeeni waggaa 2 sadillee rabbiif jecha ooddeeni deebi'uu didee misi assalaamu alaykum jettan amrii duniyaa keessatti yoo wal dhabdan duniyaa irratti wal dhabdan hawa irratti wal dhabdan fedhii lubbuu irratti wal dhabdan guyyaa 3 ol waliin ooduun hin ta'u sun akkas tun ta diiniiti garaagarummaa qaba. Tole rabbi isin jidduu haa fixu an akka nama tokkotti yoon hin danda'e obboleeyyan kiyyas niin dubbisaa atilleen sitti deebi'uu mala yoo rabbiin nu laaffise araara kana ni buusna isinilleen yoo isinitti deebine akka nu qabamtan abdii qabna inshallah rabbi isin jidduu haa fixu shayxaana isin jidduu haa baasu. Gaafiin itti aantu karaa xumuratti achi deemu jirra. Sheekhaan Roobe deeggaraa paartii badhaadhinaati moo miseensa paartii badhaadhinaati jetti gaafiin? Bareeda ani akka nama tokkootti sabboonaadha. Akkuma mudawwara uffate kana sabboona. Nama mudawwara uffate namni sabboonaan si absaayaadha. Qabsoon karaa abbaa kiyyaati. Islaamummaa kiyya harka mirgaan qabadhee sabboonummaa kiyya oromummaa kiyya bitaan qabadha. Namni gariin oromummaa bitaan qabatee islaamummaa mirgaan qabata. Akkasiin oromummaa namarraan mulqamtu. Walumaan du'a namarraan mulqamtu. Islaamummaa yoo daangaa cabsitee mulqatta. Akka namni hadiisa tokko yoo hin jiru jedhe kafaru islaamummaarraa hin bayan yoo daangaa rabbii cabsan islaamummaarraa hin bayan. Oromummaarraa hin bayan. Oromummaan namarraa mulqamtu. Islaamummaarraa namarraa mulqamtu. Islaamummaa harka mirgaatiin qabadha. Sabboonummaa kan oromummaa kan harka bitaatiin qabadha. Akkasi. Bilisiginnaa maalii ka jettu? Doktor Abiy wanni jaalachiise dalagaa isaati. Mootummaa hedduu argina.
bara tarellee wayyaanee argitan waan inni dalage qabeenya ammootiin Oromoon hin dhabne ardiin Oromiyaa hedduu biqilchiti qabeenya wayitisanis hin qabna qabeenya sanirraa fudhatee biyya ofiitti bareechifate gadaa mootummaa kanaa ammoo jijjiirame hedduu arge sheeyni namni gariin polotikaa maa dubbataa sheeyni ammoo quraanuma qaraa'isaa jedha dhiphina sammuu keetiiti sheeka ganda keessatti yaadda sheeyni akka addunyaatti yaada sheeka ganda keessatti gaddeebifteeti laa namnummaan siyaasaa beekuu sheeka eessaa yadiisa keessa jira nurraa fudhatanii siyaasaa diinii keessa jira dhiiraa nabii keessa jira dalagaa ammootiin abiyyi ammootiin jala deeme malee an waa'ee badhaadhinaa kana daggafuu miti yooma ta'e iyyuu osoo badhaadhii mayyuu ta'e islaamummarraa nan baasu namni gariin yoo badhaadhina jala gortee yoo garana gorte islaamummarraa si baasa ka paartii garana akka waan islaaman hin ta'iniitti silaa akkanaa miti ani gocha Dr. Abiyyiitu ammootiin akka isa jaaladhu na godhe dheengadda jimmaan wayita dhaqu roobaa ture ummanni rooba keessa isa eega maaliif jaalala isaa qabuuf jecha osoo jaalala inni biyyaaf qabuuf jecha misooma inni argisiisaa jiruuf jecha jijjiirama inni argisiisaa jiruuf jecha Baalee qofa keessa ammoo deemee daawwataan jiru har'aan ardii Oromiyaa jiituu tana mara keessa deemee daawwadhee waan qabatamaa tokko si argisiisaa jira. Nama ammootiin guyyaan halkan jedhuu miti guyyaan guyyama jedha kinoo argaa kanallee argaa waan barana nu arganne jijjiirama barana nu arganne dalagaa isaatu isa jaalachiise Abiyyi dalagaa isaatiif isa jaalanne waan argamu kana rakkinni hin jiru jechaa Oromiyaa keessa hin jira rakkina san suuta sirreeffan niitii takka fuudhanii boriin deettu suutuma deetti ji'a sagalitti rakkina sanillee suutuma fooyyeeffanna waan argaa jiru kana nama hin arguu jedhu maal jetta ka jasaa rabbi jaamseen Dr. Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa warra ammootiin dammaqan gorsaa jiran an sheekaa roobee warra rafe gorsaa jira kaasaa jira maarree ani yoo ammootiin dalagaa isaa kanan jajjabeessin waan inni itti marxifatee gadi ba'ee wayyaanee wayyoo jedhaa biyya galchee nurraa ari'ee diina hedduu nurra biyya ari waan isaa kana yoo an bira dhaabadhee misooma isaa kana bira dhaabadhee yoo hin dubbatin eenyu bira dhaabata yoo atillee irraa baqatte yoo anillee irraa baqadhe ammoo guddina biyya kiyyaa eenyutu ibsa guddina Oromiyaa tanaa eenyu ibsa yoo ani ibsin yoo ati hin ibsin kanaaf maarree irree walii haa taanu walaa jabeessinu diina hedduu qabna ofii diina walitti hin taanu keessaa waliin nyaannu tokko taanee ammootiin haa deemnu waan jedhuufi malee nama faarsee bulaati jettumi dantaa kee abboo faarsee bulaan karaa abbaa kiyyaati qabsaayaadha goota baddaa baaleeti ishee karoobee osoo asiin nakeette ammoo nama dantaa kiyyaan osoo ka birrii barbaadu taate mana kiraa keessa galaa tagay gurba mana kiraa keessa galaa wallaahi wa billaahi wa tallaahi mana kiraa keessa galaa istiidiyoon kiraa manni kiyya kiraa ammoo kilaasii lamaa irraa ammootiin hin bahee mana tiyya wayita ol seenan qara nama sadi bichaa ammootiin salaachifti afreessoo ala dhaabatee eeggata tarkaanfii sadi bichaa afreessoo ala jiraan sigala mana san keessa mana kutaa 7 qabutti kireeffadhe daka masgiida irraa fagaadhe kiraa hagarra ani mana kiraa dhiisee dhufe amma zaakirii fi haati mana kiraa keessa jira finfinnee an jira malee mana kiraa keessa jira nama duniyaan nama jijjiiratu birriif nama jijjiiratu miti luffee birrii duuka deemtu miti abboo sigala karaa abbaa kiyyaati madaa abbaa kiyyaatu ammootiin na jiraa fi yaa'aki jijjiirama argu kan amma ammootiin irraamaan dubbanneedha malee Abiyyi na ergateetii miti Shimallis na ergateetii miti dalagaa kiyyatu ammootiin asillee na dhaabeen yoo kana dhaabadhullee taate akkuma Dr. Abiyyi ammoo dalagaa isaatiif jaalatan anallee kana jaalattuun dalagaa kiyyaan na jaalat waan ansi argisiisu na jaalat tokko eda'uu tokko lamaa siin jedhe ati sadii naan jette sidiisee sibiraa tare gadiitaa barbaadi siin jedhe gadaan gadaa jijjiiramaati jedhee jijjiiramatti ammootiin hin ka'eyan misoomatti ka'eyan erga Dr. Abiyyiin cabbate ammootiin hedduun ammoo irra hedduun na jaalate gariin ka jibbaa ammootiin Abiyyiif qabu jibbitullee homaa ammoo Abiyyi irraallee hin buuftu anarraallee hin buuftu harki harka misoomaati dalagatti bobbe osoo gowwaa taate malee qe'ee keetii fi waan ganda kee keessa jijjiirama jiru kana kaansi mul'isaa jiru kana qabadhu ishee ergati ani ammoo irra deemee aarsaa kafalee humna kiyya ammoo kennee halkanii guyyaa akkuma Dr. Abiyyi irratti anillee deemee jala deemee waan inni ammootiin dalagaa sitti argisiisaa jira atillee gahee kee ba'i sheerii gati waan an sitti gadhiisu kana riippoostii gati waan an sitti gadhiisu kana bifa walalootiin ammoo irraa dubbadhu bifa barreeffamaatiin irraa dubbadhu mootummaa ammoo wanni bira nu dhaabeetiin jedhe dalagaa isaati nu ergateetii miti nu waan kana dalagaa jedheetii miti haadaa huwa abboo kana dubbiin qabatamaa. Galatoomi mee sheekaan roobee mee maddi galii sheekaa roobee maalii jetti sheekaan
darasaa barsiisa moo hojjetaa daldalaati moo oolmaan sheekaa maddi galii keessanii maalirraahi sheekaan namoonni galii sheekaan eefa mootummaa faarsuu eegalees mindaa nyaataa jaanii kanarraa gaabii yoo deebisuu dandeessanii deebistaa yoo bira dabarreettes bira dabarre rakkoon qabu. Maddi galii kiyyaa rabbi irraa yawwal. Waan rabbi garraa bane namni hidhu hin jiru. Waan rabbi garratti hidhe namni banu hin jiru. Maddi galii kiyyaa guddaan rabbi sababaa ta'een leelii dhaabadhee yaa rabbi na mul'iftee nan dho'isinii na dubbachiiftee na callisiisinii ol na fuutee gannan deebisinii gatii natti godhi humna natti godhi yaa rabbii kiyyaa jedhe gaachana natti godhi jedhee yaa rabbii kiyya. Malli namaa homaayyuu malakeettu caalaa hasida jalaa na baasi yaa rabbi. Rizqii illee natti kenni na bal'isii jiruu duniyaa miti akiraallee kadhadhe jannatul firdoosi rasuulatu yoo kadhattan firdoosiin kadhaa jedhe waan gurguddaa kadhadhe. Wayituma duraa lafaa ka'u ani akka kiyyatti minyootiin kiishee karoobee jechuun nama qursii Dubaayitti nyaadhee iraata Ameerikaan nyaadha jedhaa ture. Rabbi fidee ammootiin ilaal dalagaa rabbi. Duraan waggaa 3 namaa akkana jedhe. Ana jechuun nama Dubaayitti qursii nyaatee Ameerikaatti ammoo nyaachuu barbaade jedhee. Minyootii gurguddaa tamanyaa ani xayyaaraan deemuu barbaada warruu teennaa isiniin jedhaa ture. Maaliree? Siin jecha asirra siin jedhu kana galgala leelii itti ol ka'ee salaata 5 keessa sujuuda keessatti rabbiin gaafadha. Rabbitu oofaa jira dalagaa rabbi oofu keessan seeninaa jechuu barbaade akkasumas sirraa gabaabsa. Rabbi oofaa jiraan gartuu osoo beete narraa dhaabatta. Osoo beete dalagaa ofii oofaa an jiruumi dalagaa rabbi oofaa jira. Waan rabbi oofu keessa seente dalagaa rabbi ittiin seeniniin asumaanuu sii gorsa. Thank you. Galatoomii egaa daawwattoota keenya warreen hanga ammaa nu daawwachaa jirtan gaafii fi deebiin sheekaa waliin goone gara xumuratti achi deemnee jirra. Mee osoo hin xumurin dura sheekaan sheekota yookiin ulamaa'ota Oromoo keessaa namoota hayyuu yookiin beeytoota yookiin akkaan ilmii qaban jettee dinqisiifattu hanga 5 yoo dandeesses 5 olii maqaa isaanii nu yaamuu ni dandeessaa? Akka shabaabummaa dirra kiyyaatti jirammoo akka nama ammootiin umriin naa oliitti warra jiran jettamoo warra ilmii lafarratti beekaman jirtamoo warra ilmiidhaan sooshaal miidiyaa irratti beekaman baanta. Hunda sooshaal miidiyaa irras haa jiraatanii lafas haa jiraatanii warra dardaras haa ta'anii nama guddaas haa ta'anii warra ati namni kun ilmii qabaa nama jabaa nama dinqisiifattuu fi akkasumas nama jabaa jettee itti amantu namootaan san hin baane. Ani dursa diinii walitti qabnaa diiniin gandummaan qabu. Sheeni ka gandaa qofaa miti ka addunyaati akkasitti beekama. Tokko namni rabbiif jecha jaaladhu baalee roobee irraa Sheek Gazaalii Xaahaa Alima Bahra rabbiin akka Afrikaa akka addunyaatti nuu kenna. Lama Sheek Iliyaas Harargee huwa nahwiyyun wa sarfiyyun abo sagalillee tasne jedha Sheek Iliyaas Harargee rabbiif jecha si jaaladha jedhee Alfiyyaa ibnu Maalik Nahwii itti qaree Alfiyyaa ibnu Maalik Nahwii qara'anii naa deebisan isaan illee darsoo malsi. Sigalamoo singalo tabba'u. وما يلي المدافع ياتي كلام أنو في الإيران إذا ما هو زبا أجي ما يعني بركة يعني هو للفيل توكي دوم بدون إنيوما كانوا لي أزمن وكسدن ما أجي وجيل ياسير للفيل توكي دوم بدون إنيوما كانوا لي أزمن وكسدن ربما جت جالب يبو ilmi isaan qabantu na jaalachiise. Sheek Gazaalii Xaahaa ganama masgiida Hamzaatti tafsiira qaraasanii bahara ammoo addunyaa kanaati akkaataa isaan itti qaraasisanii. Fannii mararraa tuqantu ammootiin natti ayibu. Ibnu Taymiyaa nama jedhama.
Ibnu Taymiyyaa sarchi gataa tiktookii. Ibnu Taymiyyaa. Washee Awwal Qaasim nama jedhamu. Washee Awwal Qaasim. Mu'aaziin nuti warra biyya irratti mucaa jedhamu Mu'aaz Naziif. Isa Amaaranyaan illee ilmi hin qabdi. Na keessaa dubbatte. Aadaa huwa kanneen naa qabi. Bakka. Tole. Thank you. Galatoomii. Tole Sheekha gaafii fi deebiin waliin goone kana fakkaataa osoon xumuriin dura dhumarratti waan jechuu qabdu yookiin dhaammachuu barbaaddu dhaammadhuuti inshaallah sagantaa biraatiin walitti deebina maal jechuu barbaadda amma carraan keetii dubbadhu. Wanni nan jechuudha barbaadu ani ilma namaati. Ilmi namaa dogongora. Harri duniyaa bu'aa kiraa. Namni nama fuuldura jiru rakkata. Guyyaa qiyaamaa followersa 2 osoo qabaachuu baadhee jettee na daamta. Nama followersa 2 osoo qabaachuu baadhee jettee. Inni irratti waraabamu yoo gartuu an nama nafaar sun jaaladhu nama nageeku jaaladha waan namarraa qullaan ta'uu siin jedhe. Dursa bifa nasiyaatiin namni namaa hima. Namni kun nama akkamii wayitarra waraabu takiyyaa nama diinii qabu nama diinii hin qabne. Hattan bar wayita darasaa fudhatan darasaa xiqqooyyuu ustaada seenaa jedhaniini ka haati manaa ijoolleen kararraa tumte besi jedhanii wayita biyyaa ustaada jettaniin maaliif kabajaa diiniiti diinii baateetiin nama asirra jiru tokko bama fedhe haa ta'u xiqqaa guddaa kabaja diiniif saniif dhabi qaala rasuulullaahi jedha fuula isaallee jibbitu qaala Allaahu azza wa jalla jedha jechuma inni jedhu saniif dhabi jechuma inni jedhu saniif kana waan ta'eef an akka nama tokkootti hin dogongori jechuu miti bakka itti gongoretti sooshaal miidiyaadha illeensa miira keessa seenee namni guutamee waa jechuu danda'a arrabni tiyya takka faa jibbaaf namaan hin jedhu miira keessa seenee ta'e luttu jettoo faa namaan jedhu awwa arrabni sun ammallee tasuma jetteen akka arrabaattuu laaluun jettoo luttu faa siin jedhu sanillee ammootiniin bifa biraatti na fudhattee akka biraatti na laaltee waan hin taane osoo ittiin kaayin keessa na gaafadhu maaliif jettan eenyuuf jettan jedhu namni gariin jecha kiyya kana namni rabbiin ol bute hin bute waan hin beeku jechuun takkitti asii dubbadhu fi irratti argite dafee deeqa takka hikmaadha rabbitu godhe kana rabbiin irraa tursiisu jecha an dubbadhu eenyuuf dubbadhe jedhii ilaali takkaa hasan jedhee nama arrabsee hin beeku Kadiir Shamaan jenne jecha an dubbadhu suuraa namaa irratti hiita bifa siyaasaallee haa ta'u siyaasamaa haa ta'u an takkaa siyaasaa keessattuu kallattiidhaan nama ebalu maqaa dha'ee ebalu cittoo ebalu maali hin jenne wallaahi bilaa viidiyoo kiyya keessa isintuu suuraa irratti hidhe maarree nama gariilleen kakaaftanii waan an nama san arrabsu fakkaata nama sanitti ebaluun arrabsitaayyuu giita keeteeyyuu jedhanii narra waraaban ani niyyama kanaayyuu hin qabu wallaahi bilaa rabbi ajjiina dhabe kakadhe niyyama kanaayyuu hin qabu waan argamurraa immoo isfaaltii irraan dubbadhaa yoo nama fa'a isfaaltii kana cittoo waan argitu kan argitu jetta qaata suuraa irratti deebisa. Namni hedduun akkanatti wal dhabe namni hedduun nama nagayaa waan hin jirre ammoo jedhee namni hedduun nama duraan tola irratti oolu irraa kute. Idaa inni kana ammoo arrabsaayyuu jedhee maqaa isaatiin afaanii baasee dubbadhee amma qaba. Akkamaadha osoo afaanii baasee maqaa nama saniitu dha'u taate na seeratta sila. Na gorfatta sila maaliif xiqqoo diiniin si dura jira waan ta'eef gita keetii miti waan ta'eef namni diinii fi namni kun tokkoo miti waan ta'eef takkaa nama keessaan na gorse. Nama tokko malee argee hin beeku. Nama tokko eenyu Jarmanii jiru kan Umarul Faaruqi
marraa sadii keessaan waan akkanaa yoo argu narraa hubata. Maali Sheek Roobe isiniin maali waan akkasii Umarul Faaruqii jazaa isaa jannata rabbi haa godhu. Keessaan dhufte maal ani kinoo tiktookidhaan illee lakkoofsa kiyyallee hin qabaatin achiin maanatti hin barreessin. Aadaa huwa eeggadha anumaafillee osoo hin ta'in namni gariin akkuma jiruun duniyaa jirtu akiraan jirti wal biraa godaan yookaan dhukkubsana jiruunuu gargar bayan nama isa zollomte ammoo guyyaa qiyaamaa rabbisii dhaaba keellaa bira dabuu hin dandeettu har'uma gaafa inni jiru. Rabbi ammoo Abii Bakriin Quraana keessa buusee gaafa Aishaadhaan namni waa jedhe Aishaan akkana dalaydi jedhee nama ho'i manatti qallaba Abii Bakri. Hin qallaba. Dubbii Aishaa kana keessa seenee haasa'e inni illee gurbichi. Abii Bakri abbaadhaa miiree Aishaadha. Osoo asiin toletti oolu waa'ee Aishaa dubbattaa jedhee waan qallabu san irraa kute. Rabbi Quraana buusee walaa ya'tali ulul fadl. Maa isin namni sadarkaa qabu isin irraa malu. Namni gatii qabu. Namni akkanaa namni guddaan fuulduratti isin eeyinu. Nama akkana waan akkanaa isin irraa malu. Kola duraan itti ooltan itti oola. Itti oola. Nama tokkos ammas kan ofitti dhiyeessuu dandeettu yoo inni badduullee hantuullee sitti oole yoo ammoo tiniif haallaa sanii tola itti oolime saahiba dhikkee siin ta'a rabbi jedhe. Yoo ati shamaa jettee inni illee shamaa siin jedhee walirratti qoraabu taate hin fagaata ganda dhaqa addunyaa dhaqa. Qilleensa jiruu duniyaa irra jirra qilleensa wanni kun sooshaal miidiyaan olii gadi mummuranam marqa tokko marqitee jaarsatti kennuuf jaartiin jaarsa tokkichatti horii qulqulleessitee harcee qulqulleessitee itti kennuuf bu'uura keessa arge jaarsi inni waan namatti dubbatu waan namatti himtu tokko asirratti qilleensa eeggadhu kallattii afran laalladhu dubbatu waan maqaa ganna qaqqabachiisu moo waan maqaa biyya kiyyaa qaqqabachiisu moo ulamaa biyyaa qaqqabachiisu moo waan ammootiin haadhatii afabbaa kiyya mataa qaqqabachiisu moo gosa kiyya mataa qaqqabachiisu jedhe nama hedduu yoo halaallu taate obboleessa kiyya viidiyoo haadha biratti banuu sheemi abbaa biratti banuu sheemi nama gurguddaa biratti banuu sheemi. Kanaaf waan ta'eef ani namni gariin namaallee dhiisa namni gariin hin dhiisu akiratti dabarfadhe jedhu namni wal keessa jira duuluun duratti viidiyoon cicciramte isin hin sobin viidiyoo cicciramte argee sheeka kiyya wanni sun isin ilaallatamu isinumatti dubbatamu maaliif dubbattan jedhi nama gaafatu anaallee miti nama biraallee osoo ta'e viidiyoo cicciramte kanaan namni wal dhabe nama nagayaa maqaa isaa balleessitan xureessitanii wanni kun fuulduraallee isinitti baratiin har'a namni viidiyoo cicciramtee miti teknooloojiin turee jira dubartii waliin nama harka irra nama kaa'ee dubartii walirra nama ciibsa nama fa'a fiisisaa jira nama fa'a ammootiin hin dannasiisaa jira akki kun ammoo dhugama sitti hin fakkaatiin dura addaan baafat rabbiin fatabayyanuu jedha wanni rabbi quraana keessatti fatabayyanuu jedhuuf wayiitiin maaliif nama nagayaa qabu ammootiin xureessitanii nama duraan tola irratti ooltan ammootiin tola isaa irraa kuttanii dura addaan baafadhaa rabbi wanni jedhuuf haala kenna beeka dalagaa kenna beekaa fi kanaaf wala haa eeggannu.